Hayyee harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota maatiiwwan keebituuf nageenyi badhaadha. Egaan akkuma amaleeffatame guyyaa har'aa qophii bu'aarsaaf bashannansiisaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin ta'aa affeerraa keenya keebituuf subscribe gochuun eegala. Yeroodhaaf maqaa koo dubbachuu hin barbaadu. Ani shamarree safuuf aadaa saba ishee eegaa guddattee shoolee ilkaan baddeessaa dargaggeessi maqaa 90 moggaasee qalbii namoo geessuuf yaalus bakka hawwisaa hin geenye kanan dhaladhee Oromiyaa ba'atti mana barnootaa koo hanguma kutaa 5tti achitti baradhee kutaa 5ffaattis yeroo lama nan kufe. Egaan yeroo kana adeemsi jireenya koo duguugee umurii koo fixutu gara jireenya kootiitti ol seene. Maatiin koo erga barumsi siif hin taane jechuun gara biyya Arabaatti na erguuf murteessani. Sababni isaa ani maatii kiyyaaf daa'ima hangafaa yoon ta'u hangafummaan abbummaa guddaa akka qabu umuriin itti hubadhu irra ga'uu baadhus fedhiin barumsaaf qabu hagas mara waan hin taaneef tole jedheen murtii isaanii simadhe. Umurii koo 15ttis gara biyya hambaatti nan godaane. Yaa jiruu biyya hormaa jedhee akkuma weellisaan weellisee jireenya biyya hambaa keessatti waan hedduu keessummeesseera. Yeroon jalqaba gara biyya hambaa deeme kanas maatii koo jireenya hiyyummaa duraa keessaa baasee waan isaan fedhan hunduma badhaasee egeree obboloota koo quxisuuf galaa gaariin galaase. Obboloota koo 3 barsiisee bakka gaariis qabsiisee waggaa 9 mana Arabaa keessas hojjedheera. Egaan maatii koo kan narraa barbaadan anis kanan gochuu qabu akka shamarree tokkootti waan tokkicha qofatu naaf hafe. Innis heerumee bultii dhaabbachuu, daa'imman gaggaarii horachuu, abbaaf haadha kiyyaa akkoof akaakaa taasifachuu ture. Garuu kun hunduu akka ulfa seexanaa na jalaa rarra'ee anis karaa sanaa irra faallaatii nan ba'ee amalan akka tasaatti bareetu carraa kanaan na ga'e. Maaltu ta'e jechuun keessan silaa waan hin oolle anaaf bartiin mana Arabaatti bareetu rakkoo cimaa keessa na buusee jireenya koo dhaalee kaleessi koo har'a caalee jireenyi fokkisaan keessa kiyya dhaale. Mana ani keessaa hojjedhu ijoollee dargaggoo ga'oo 4 kan qaban yoo ta'an arfan isaanii maatii akka hin jeeqneef manni guddaa mooraa isaanii keessatti kennamee fi achi keessa jiraatu. Mana isaanii kanas maatiin dhaqanii hin ilaalanii yoo waan balleessan qabaatan akkan qulqulleessuuf furtunaaf kennaniitu adeemu. Anis qulqulleesseefin eega kan karaan baatuuf kan garaan baatu hin beekamu akkuma jedhamu gaafan mana ijoollee maatii kana qulqulleessu deddeebi'ee filaashotaaf siidota garaagaraa arguun jalqabe. Argees yeroo keessa callisee darbuun dadhabe. Yeroo ofii ilaalan ijoolleen kun mana qollofatanii ibsaa dhaamsatanii afaan qabatanii callisaniitu ilaalu. Yeroo balballi alaan rukutamu garuu na akeekkachiisu. Yoo nuti banisiin jenne malee akka hin bannes jedhu. Anis yeroo isaan baninaan jedhan qofan irraa bana. Amma yeroo kana eegaa qalbiin koo na rarraate waan isaan hanga kana dhoksan ilaaluufis na dharraate ganama tokko akkuma amala isaanii manaa ba'anii yeroo isaan deeman anis kan qalbiin koo adda baafachuu feetu maraa baruufan jarjare. Mana qulqulleessaa utuun jiruu filaashiif siidiiwwan isaan galgala dhoksanii ilaalan yeroon ilaaluu jalqabu garuu waanan arge amanuu dadhabee nalleeyya'ee battalattan kufee safuun hawaasa koo ija dura na dhufee na eetan achumatti hafe. Kan ani argee namoota wal quunnamtii saalaa raawwatanii filaashii fi siidiiwwan sanarra guutee jira. Umuriin koo reefu waggaa 17 seenaa sababa kanaaf waan kun na rifachiise. Garuu suuta deddeebi'ee viidiyoo sana ilaaluu jalqabe. Xiqqoo akkuma ilaalaa deemuun amala naaf ta'aa dhufe. Kanumaan araanni fiilmii kana ilaaluu na qabee inumaayyuu baatii tokko booda viidiyoowwan haaraa amma isaan fidanitti sardamuu jalqabe. Egaa fiilmii irraa akka waan gaariin baratamu waan gadhees barachuun ni danda'ama. Carraan umurii koo kanatti na mudates waan gaarii baruu utuu hin taane waan gadhee barachuu ture. Dubartiin fiilmii irraa ilaalu meeshaawwan mana keessaa itti fayyadaman garaagaraa qaama saalaa ishee keessa yeroo galchitu deddeebiseen arguu jalqabe. Ilaaluu qofaan utuu hafee akkam gaarii ture. Anis yeroon kutaa ciisichaa koo deemu hunda akkuma viidiyoo sanarraa ilaaluu gochuun eegale. Shaakallis turtii keessa araada akkuma namatti ta'u guyyaan dukkanaa tokko gara jireenya kootti ol seene. Utuun suuta shaakala irra jiru guyyaan deddeemaa yeroo dhufu anis akkuma shamarree viidiyoo irraa argutti sirriimatti waan kana raawwachuu maal akka na daangeessuu hubachuun dadhabe. Kanaaf shaakala koo ittuma jabeessuun jalqabe.
Ganama tokko ture meeshaa mana keessaa daakuu fi bishaan waliin makuuf nama gargaaru duuba yookiin gara mataa isaa fayyadamuun gochaa kana ofirratti hojjechuun eegale. Kanumaan kabaja durbummaa koo ofirraa balleessee yeroo kana dhiigni koo baay'ee dhangala'ee na dhukkube. Ta'us viidiyoo irraa gaafan ilaalu dhiigni shamarree sana irraa yeroo dhangala'u waanan argaa tureef homaa natti hin fakkaanne. Egaan yeroo kana akka waan gaarii karaa haaraa ta'e tokko bareetti natti dhaga'ame. Sanaan booda ture fedhii waan sana ilaaluu dhokadhee raawwachuus natti hammaatee ganama hin jedhu galgala hojiirra jiraadhees jiraachuu yoon baadhees yaadni koo guutuun waanuma sanaa ture. Yoo hojiin natti cimee boqonnaas yoon dhabee mana fincaanii dhaquudhaaf dirqama waanan ba'uuf daqiiqaa xiqqoon mana fincaanii seenetti gocha hin taane kana ofirratti raawwadheen ba'a. Manan jiraadhu kana keessatti gochaan raawwadhu kana namni tokko illee anarratti hin beeku. Maadaamiin arabaa kan na miite kan natti balleessite caalaa kanan of miidhee fooniif lubbuu kootti kanan taphadhetu guddaadha. Booddee keessa fiilmiiwwan filaashii fi CD irratti ijoolleen sun fidan haaraa eeguun natti cimnaan bilbila kiyyaan weebsaayitii garaagaraa irra seenee akkuman argadheen viidiyoo haaraa ilaaluun jalqabe. Kana hunda egaa biyya arabaa deemee waggaa 3 keessatti bare. Dubartiin bosbosee maddii burtukaanaa kichuu dhiirri tokko qubaan tuqee hin beekne maddiin burtukaana bilchaate fakkaatu sun narraa dhume simboon koos na jalaa godaanee araada kana ergan eegalee daaraa fakkaachuun eegale. Waggaa 4 akkuman tureen karaa toora miidiyaa hawaasaa akkuma shamarree kamiyyuu hiriyaa dhiiraan baafadheen gara biyyaa nan gale. Yoo nama akka yaadu ta'ee lafa garaa kootis yoonaaf ga'ee heerumee deebi'uudhaafan murteesse. Akkuman dargaggeessa bareedaa sana waliin wal quunnamtii jalqabaa taasiseen isa waliinis ciisee garuu miirri homaatu natti dhaga'amu ni dide. Homaas natti hin fakkaanne. Anis dhumarratti jecha hamaa dubbadheen ofirraa isa geggeesse. Hanga har'aatti ilmi dhiiraa sun ol jedhee nan ilaalu. Inni silaas dhiira arabaa bartee dhiirri biyya keenyaa ishee hin ga'u ishee hin qaqqabu jechuudhaan maqaa na balleesse. Ani garuu dhiira arabaa wajjin otoo hin taane meeshaawwan mana keessaa garaagaraa qaama kootti galcheen fedhii namummaadhaan gammadamu of keessatti ajjeese. Si'a lamas yeroo 3 biyya galee jaalalleewwan garaagaraa waliin ciisuus fedhii ba'uun nan dadhabe. Maatiin kiyyaa yeroo yeroon maaloo yaa intala keenyaa gaa'ela dhaabbadhu jedhanii na kadhatanis baay'ee na gorsanis amalliin bartee dhoksaadhaan bares kun mana maatii kootittis yeroon galu ibsaa dhaamsadhee lafa ciisicha kootitti raawwachuun itti fufe. Fiilmiiwwan sanas bilbila koo irratti buufadhe paaswordiidhaan hidhee yeroon barbaadu paaswordii sanas jala seenuudhaan banee ilaaleen fedhii kootiin ofirraa baasan ture. Ergan si'a 3ffaaf gara biyyaa dhufee jaalallee koo haaraa waliinis yaale garuu akka dubartii tokkitti qulquunnamtii saalaatiin muuxannoo addaa ishee qabdutti yerri tokkollee akka ishee hin dandeenyetti of ilaaluun eegale. Sana qofaan osoo hin taane dhiira biyya keenyaa hojiif gara biyya arabaa dhufan hundaa anatuun fedha kootiif barbaade argachuu jalqabe. Hojiin koos kanaaf akka nan rakkifneef dafee mijeeffadhee yoon dhabee torbanitti dhiira tokko dhiira biyya keenyaa hin dhabu. Abaluu waliin jirti jedhanii utuu haasa'aniin abaluu waliin immoo darbee argama. Kanaan ofis jeeqaa dhiirota hedduus jeeqaa jaalala fakkeessii hallee ta'aa nama hedduu biras nan ga'e. Deemsa koo kana keessatti tarii dhiira garaa na ga'uu har'a yookiis bor nan argadhaa laata jedheen jooraa ture. Haa ta'utii garuu torbee tokko yookaan 2 ol kan na gammachiisu hin argamne. Dhiira ciibseen ofii kiyyaa bilbila banadhee viidiyoo biraan ilaala. Yoo tole naaf jedhanis isaan waliinan ilaala. Bifa kanaan biyya arabaa keessaa waggaa 9 ergan hojjedhee booda gara biyyaatti deebi'e. Kanaan booddee waan hojii na jalqabsiisu harkatti qabadhee maatii koos gargaaraan dhufe. Amalaaf tulluun hin godaanu akkuma jedhan mana qofaa kiyyatti kireeffadhee amalan bare kana keessaa gara baatii 3 dabarse. Baatii 3 booddee maatiinis hiriyoonni koos dhiibbaan irratti geessisanii ka'ii boqotteettaa hojii jalqabii yeroo naan jedhanitti tarii yoo na baase jedheen mana jimaa banadhe. Dhoksaadhaan shiishaan bakka itti afuufamu jechuudha. Hojiin kun maallaqa qabaatus jireenya koo garuu ittumaa balleesse.
namoonni jimaa qama'an cabsiif jecha waan garaagaraa fayyadamuuf waan na bira dhufaniif namoota na barbaadan waliin ciisaa hojii kana hojjedhee waggaa 2 dabarse. Kan nama ajaa'ibu garuu dubartoonni Finfinnee irraas ta'ee bakka garaagaraa irraa gara kiyya dhufan kan na beekanis kan nan beeknes yoo dhiira waliin ciisan dhaban waanuma ani dhoksaadhaan raawwadhu icciidhaan natti himatanii mana koo keessatti raawwatu. Anis jireenya sana keessa baay'ee waanan tureef waan isaan barbaachisu gorsa dabalataas daddabalee nan kennaafin ture. Haala kanaan waggaa 2 ergan dabarsee booddee Siriyeesii dhuma ta'een dhiira na fuudhu tokko argadhe. Konkolaachisaadhaan guyyaa guyyaadhaan karaa mana hojii kootii daddarba. Si waliin malee gaa'ela yoon dhaabbadhe malee jedhee na rakkisnaan mana jimaa waanan qabuuf dhiira dabalataa illee yoon barbaade asitti nan argadha jedhee waanan tilmaameef tole jedheetan itti heerume. Maatiin kiyyaas naaf gammadanii hiriyoonni firri naaf ililchanii. Haa ta'utii garuu abbaan manaa koo na fuudhee jalqabarratti kan inni raawwate mana jimaa koo cufuu ture. Mana jimaa kana cufee hojii gara biraa Finfinneetti sii bana jedhee achi na fudhatee Finfinneetti galle. Akkuma waadaa naaf gales hojii gara biraa naaf bane. Amma egaa nuti gaa'ela keessa waan jirruuf gaa'elli ammoo qulqullummaa waan barbaaduuf atis na beektaa anis si beekaa kanaaf jireenya keenya kaleessaatti deebi'uu hin qabnu jechuudhaan na tasgabbeesse. Inni dhiirarraa na dhorkuu isaati. Ani garuu araadni koo dhiira qofa osoo hin taane gaa'ela kana yoon dadhabee dhala godhadheen keessaa ba'a jedheen itti seene. Heerumuuf carraan qabus carraa dhumaarra waan jiruuf jechuudha. Maarree gaa'ela godhannee hanga waggaa 4tti dhala godhachuu hin dandeenye. Waliigaluus dadhabnee rakkoon na biramoo si bira jennee wal gaafachuudhaan mana yaalaas deemnee ilaalamuu eegalle. Yeroo ogeessaan lamaan keenya ilaalamnutti garuu gadameessi kiyya fiixeen isaa akka ciccitee fi fayyaalessa akka hin taane baatii muraasa keessattis saalquunnamtiirraa akkan of eeggadhu akkan raawwachuu hin qabne ogeessi fayyaas natti hime. Anis araada koo amala koo gadi qabadheen baatii muraasaaf nan ture. Qoricha ta'es nuuf kennanii baatii muraasa sana booda gadameessa koo keessatti daa'imni uumame. Yeroo kana aniif abbaan manaa kiyyaa hedduu gammanne. Haa ta'utii garuu gammachuun keenya baatii 4 darbuu hin dandeenye. Daa'imni gadameessa koo keessatti uumame ni ba'e. Gara mana yaalaa yeroo deebinee dhaqnus kanaan booda daa'ima yoo gadameessa kee keessatti uumame hojii akka hin hojjenne naan jedhanii anis tole jedheen abbaa manaa koo wajjin gara manaatti adeemne. Haa ta'utii ammas yeroo 2 yaallus daa'imni garaa koo keessaa baatii 4 ga'ee narraa ba'a. Kana booddee ammas deebinee mana yaalaa kan biraa dhaqnee maal haa goonuu akkas taane jennee yeroo ogeessa fayyaa gaafannu gadameessi koo baqaqfamee yaaliin naaf taasifamee tole jennee yeroo gara manaattis gallu gadameessa koo keessatti mucaan kan biraan uumame. Baatii 4 irras yeroo darbu anis abbaan manaa koos hedduu gammannee nuuf milkaa'e jennees abdanne. Garuu ji'a 6ffaatti yeroo isaa malee daa'imni ammas narraa ba'e. Kanumaan daa'imni kan gadameessa kee keessa hin teenye abaarsa qabdamoo jedhee abbaan manaa koo na hiikee gaa'ela kan biraas dhaabbate. Hanga kanatti anatu dhiiraaf maqaa baasa malee dhiirri maqaa naaf baasee hin beeku. Dhiira na bira ga'u kamuu anatu hamilee isaa cabsee mooraal isaa tuqee geggeessa ture. Garuu yeroo jalqabaatiif kan maqaa naaf baasee boquu koos lafa ilaalchisee arraba kan na luugame abbaa manaa koo duraanii kana ture. Jecha maseenni yookiis dubartiin dhala hin godhanne kamiifuu hawaasni kennu kan natti darbate abbaa manaa koo ture. Yeroo kana ture egaa baay'ee kan natti dhaga'ame keessumaa yeroo gaa'ela koo dhiisee deemu dhiira ani tuffadhee biraa deemaa turetu har'a na tuffatee mana kiraayii keessatti nagatee dubartii biraa waliin gaa'ela ijaarrate. Amma maallaqas hin qabu abbaa manaa kiyyas konkolaachisaa waan tureef kan inni hojjetee fidu haruma ittiin nyaanneef hin malee boriif jennee waan ol kaawwanne hin qabnu. Erga na hiikees mana keessaa waan nyaadhu sababa hin jirreef gara maatii kootiittan qajeele. Abbaan koof haati koo naaf gadduudhaan abbaan koos yaa intala koo waggoota biyya Arabaa turtetti manni ati nuuf ijaartes qabeenyi ati nuuf kennites hunduu kanuma keetinaan jechuun lafa gurguree maallaqa naaf kennee anis hojii haaraan eegalee jireenya gaarii jiraachaa jira.
Sababa hojii kiyya haaraa kanaanis namoota garaagaraa wajjinan wal baruu eegale. Haa ta'utii jireenya koo kaleessaa keessaa dadhabbii yaaliif dhamaatii hedduu booda adda ba'uu danda'eera. Amalaaf araada sanas yaalii gurguddaaf shaakala hedduu booda dhiiseera. Garuu namoota itti dhiyaadhu hedduun jireenyaan kaleessa dabarsee sana utuu shaakalanii arguu eegale. Bilbila isaaniirraas fuudhee isa hin fuudhin, ishee heerumte ishee hin heerumin yeroon bilbila isaanii ilaalu wantoota jibbisiisoo ani kaleessatti hin dararamaa ture sana akka ilaalan nan hubadha. Seenaa kana akkan qaanii malee barreessu kan na taasise keessaa tokkos mucaan eessuma kootii waggaa 11 kan hin caalle bilbilli haaraa bitameefii jennaan hiriyoota isaarraa fiilmiiwwan ani ilaalaa ture sanaan kan wal fakkaatu dabarfatee akka ilaalaa jiruun adda baafadhe. Edaa dhalooti baay'een araada kanaan manca'aa akka jiruun hubadhe. Adaraa shaakala jibbisiisaa kanarraa of qusadhaa. Araada fayyaa keessan har'a miidhee gaa'ela keessan bor diigee karaa irratti isin hambisee foon keessan nyaatee fixee lubbuu keessan barbadeessee isin mancaasu kana namoonni jiraachaa jirtan anarraa akka barattan nan fedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne kanneen hanga ammaatti daawwattan turanii torbee viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.